Amma maal isaan barbaachisa? Amma kan kuma dhamni qabaata kunuun kan jiru warreen karaa sirrii akkas jedhanii sirrii kumaa kuri dhibba jaadhanii. Amma kan isin barbaachisu moo? Nama qabaa qaada beekanii kunoo laafee isaanii Kan hojjechiisu birrii kumaa fi dhibba jaadhan beeksisaa jiru? maal qabna waggaa lama ga'aniiru as galuu ji'a shan malee waggaa lama ga'aniiru. Kun birrii kuma shanii sitti iskaanicha hojjechiisiif ammuma dhaqiiti. Sana booda immoo deebi'eetan dhufees ilaalaa. Rakkoo keessa jirra. Namoota baay'ee ilaalaa jirra. Har'uma dhaqii hojjechiisii fi inshaallah fayyu. Ababba inshaallah hin fayyitu ababba. Hin fayyitu ishee. Hin fayyitu. Abshiraa. Hin fayyitu ishee. Abshiraa. Amiin. Nurali ke abadi kubat sabri ko sabbi shahadu ko waanam jinjirum ko waanam jinjir ko sare me shibrajat hakra dunya ka me shibrajat Abshira imboina shi imboina ba. Ake amma hojjechiisii fi dhufeen ilaalaa ni shi.